Market equilibrium. Egaa barnoota keenya darbe keessatti immoo waa'ee demand fi supply akkasumas quantity supply fi quantity demandin hariiroo isaan piraayisii waliin qaban ilaallee turre. Barnoota keenya darbe keessatti xiqqoo yaadachuuf quantity demand fi piraayisiin hariiroo negatiivii rileeshiipii akka isaan qaban ilaalleerra. Kana jechuun dhiibban piraayisii quantity demand keenya movement along the curve akka ta'e ilaalleerra. Dabalataanis quantity supply fi piraayisiin dhiibban piraayisiin quantity supply keenya irratti fidu movement along the curve akka taate ilaalleerra. Inni biraamu determinant of demand shift of the curve of demand akka taasisu ilaalleerra. Dabalataanis determinant of supply shift of the supply curve rightward or leftward akka taasisu ilaalleerra. Barnoota keenya irrattis immoo keessatti kan nuti ilaallu market equilibrium. Market equilibrium jechuun walitti dhufiinsa yookaan iddoo supply keenya fi demand curve keenya iddootti wal qaxxaamuran jechuudha. So having seen the demand and the supply side of the market, now let us bring together so as to see how the market price of products determined. So kanaaf akkamitti curveedha yookaan immoo giraaf irratti market equilibrium agarsiisuu dandeenya, akkamitti ilaaluu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Market equilibrium occurs when market demand equals market supply. Kanaaf market equilibrium kan inni uumamu yeroo quantity demand yookaan immoo market demand fi market supply yoo wal qixa ta'an market equilibrium uumamee jira. Any price greater than price equilibrium will lead to market surplus. As the price of the commodity increase, consumer demand less of the product. On the other hand, as the price of increase, producers supply more of the good. Okay. Price equilibrium dha olitti maal taasisni fakkaate surplus dha. Price equilibrium gaditti immoo shortage ta'a. Kana jechuun pricein gaafa dabalee supply ni dabala. Pricein dabalee jechuun immoo quantity demandin maal akka ta'u akka irratti taasisa. Kanaaf maaltu macha surplus tumu. Garuu gaafa pricein gadi irratti immoo supply keenya maal ta'a gabbo demand keenya immoo ni dabala. Kun immoo maalum shortage uumacha. Sababni isaa dhiyeessinii fi fedhiin waliin ginne waan ta'eef. Dhiyeessin fedhiidhaa gadi waan ta'eef shortage uuma. Garuu dhiyeessin fedhiidhaa ol gaafa ta'e surplus uuma. So kanaaf demand curve and supply curve intercept each other. Kanaaf market equilibrium keessatti demand curve fi supply curve wal qaxxaamu. Akkasumallee quantity demand fi quantity supply wal qixaa jechuudha. Market maal irratti equilibrium keessatti. Okay. Market equilibrium gaafa giraafiin ilaallu immoo giraafiin isaa kana fakkaata. Kana jechuun price equilibrium ishee tana, quantity equilibrium immoo ishee kana. Kanaaf iddoo kanatti demand fi demand curve fi supply curve wal qaxxaamuru jechuudha. Supply curve ishee kana upward dha. Demand curve immoo ishee kana downward ishee taate jechuudha. Ishee kana jechuudha. Ishee kana. Kanaaf iddoo isaan itti wal qaxxaamuran kuni market equilibrium jedhama. Iddoon hin jirtu kana jechuudha. Kanaaf price equilibrium fi quantity equilibrium iddoo itti wal qaxxaamuran kana yookaan immoo demand curve fi supply curve iddoo itti wal qaxxaamuru kun maal jedhama? Market equilibrium jedhama. So asirra dhaabbannee egaa yaadota amma theory ilaalli sana karaa practice jirra jechuudha. So at point E quantity supply equal to quantity demand. Akkuma isiniif iddoo kanatti quantity supply fi quantity demand maalidha? Wal qixaa jechuudha. Market clear. Quantity supply greater than quantity demand. Market surplus. Jedha. Okay. Isa kana keessatti immoo kan nuti ilaallu gaafa pricein dabale. Pricein keenya iddoo kanarra inoo xiyyi kun sin agarsiisa malti iddoo price equilibrium kanarra price waan itti dabaleedha. Kana booddee haala kanaan sararraannaa jechaadha. Sararree asiinis akkaatti gadi murra. So as keessatti gaafa pricein deemee demand curve keenyatti bu'u demand curve keenya jecha tafa jecha asitti tafa jecha kanaaf asiin
gadi sararra. Inni biraa immoo ammas piraayisiin keenya deebi'ee sappilaay karvii jechatti tuqa asitti tuqa. Kanaaf asiin gadi sararra jechaadha. So piraayisiin gaafa dabalu dimmaandiin keenya yookaan kwaantitii dimmaandiin keenya maal ta'e shiftiin waardi taasisa jechaadha. Kana jechuun inni irra jechaadha kara duubatti deebi'e. Asitti fayyadamaa ture garuu sababa piraayisii kulereemii irraa gara piraayisii waanitti waan dabalee fi duubatti deebi'e bakkee kanatti fayyadamuu eegale. Garuu sappilaayiin keenya immoo gaafa piraayisii kulereemii irraa gara piraayisii waanitti dabalu sappilaayiin keenya kulereemii kwaantitii kanarraa asitti guddate jechaadha. So amma egaa wanti nu ilaallu differensiin jara gidduu kana jiru. Kana jechuun kwaantitii dimmaandii kanaa fi kwaantitii sappilaayii kana jidduu jiru maal jedhama jettan sappilaasii jedhama. Sarpilaas. Innis ishee kana jechaadha. Kana jechuun equilibrium kwaantitiidhaa olitti isheen argamtu kun eeriyaan tun sarpilaas jedhamuun beekamti. Isheen tun jechaadha. Sarpilaas jedhamuun beekamti. Kanaaf kan inni uumamee fi sababa kwaantitii sappilaayinii kwaantitii dimmaandii caala waan argameef. Sababni kwaantitii sappilaayinii kwaantitii dimmaandii caalee fi piraayisii waan dabaleef. Piraayisiin dabale jechuun immoo kwaantitii dimmaandii keenya akka hir'atuuf dhiibbaa uuma jechaadha. Kanaaf sarpilaasiin akka uumamuuf sababa jechaadha. Inni lammaffaan immoo quantity supply less than quantity demand market shortage. So amma immoo gaafa piraayisiin keenya piraayisii kulereemii tanarraa gara piraayis 2 yookaan immoo ishee piraayisii lammaffaa tanatti gaafa gadi hir'atuu fi quantitiin keenya equilibriumii kanarraa gaafa quantity lammaffaa ishee kanatti shift godhu maaltu uumaan jedhu sana ilaalla jecha. So as keessatti gaafa piraayisiin hir'atu. Piraayisiin hir'ateera haala kanaan deemee agaasii deeme. Kana jechuun gaafa piraayisiin keenya deemee sappilaay karviitti bu'ee taanaan iddoodhuma kana gadi sararra. Gaafa ammallee piraayisii keenya sarree deemnee gaafa inni dhufee dimmaanni karvii keenya tuqee asiin gad sararraa jecha. So amma sarara keenya sarreera. Kana keessatti egaa wanti nuti ilaallu piraayisiin equilibrium ture gaafa piraayisiin gadi qannasu sappilaayiin keenya maal ta'e ni hir'ate. Duraan aga eessatti aga asitti dhiyeessa ture. Aga jidduu kana jecha. Garuu sababa piraayisiin hir'atee fi aga kana bichaa dhiyeesse. Dimmaandiin immoo yeroo kana maal ta'e fedhii argate. Maaf bituudhaaf jecha sababa maal ta'eef sababa piraayisiin hir'ateef. So dimmaanni keenya immoo maal ta'e nuuf dabale. Eessa ture asitti kan fayyadamaa ture agaasii deema. Agaasii deema. Quantity supply keenya garuu asitti dhiyeessaa kan ture sababa piraayisiin hir'ateef asitti deema. Gartanii? Kanaaf kun immoo maal uume shorteejii uume. Kana jechuun sababa piraayisiin hir'atee fi quantity demand ni dabale. Sababa piraayisiin hir'ateef immoo quantity supply maal ta'e ni hir'ate. Kun immoo maal uume shorteejii uume jechuudha. Kana jechuun quantity demand yookaan meeshicha kan barbaadu baay'inaan jira sababa gatiin hir'ateef. Garuu namni meeshaa san dhiyeessu sababa piraayisiin jalaa gad xiqqaatee fi meeshaa san maal gochuu dhiise sappilaay gochuu dhiise jecha dhiyeessuu dhiise gabaadhaaf. Kun immoo maal uume gabaa keessatti shorteejii uume. Kanaaf shorteejii jennee jecha ifanatti fakkaatte. Okay. Isa itti aanu immoo effect of change in demand on equilibrium. Amma immoo osoo dimmaandii qofti jijjiiramee maaltu ta'a kan jedhu sana. Dimmaandii qofti osoo jijjiirame karvii keenya irratti dhiibbaa akkamiitu uumaa kan jedhu sana walii ilaala. Fakkeenyaaf akkuma duraa sana piraayisii kulereemiin keenya as jirti. Ishee kana sappilaay karviin keenya ishee kana dimmaanni karviin keenya ishee kana. So amma gaasirra dhaabbanneetu dimmaandiin keenya osoo karaa alaatti shift godhee maaltu ta'a kan jedhu sana jecha equilibrium irra ture. Kanaaf dimmaandiin keenya iddoo kanarraa gara DD irraa gara D1tti shift godhe asitti uumame jecha. So asitti uumamuunsaa maal ta'e gaafa jettanii piraayisiin equilibrium irra ture gara new piraayisiitti ol guddate. Ishee kana dhufe jecha. Akkasumas quantitiin duraan asitti dhiyaachaa ture gaafa piraayisiin dimmaandii karviin keenya shift godhu karaa kamitti guddate? Iddoo kanatti guddate jecha. Iddoo kanatti siqe. Kun maalidhaan dhufe jecha sababa quantity dimmaandii keenya yookaan dimmaandii karviin keenya shift godheef jecha. Shift kan inni godhuuf
akkuma dura ilaalle determinants of the demand kan jiru paartii tokkoffaa keessatti ilaalaa ture. Kanaaf shiifti godheera. Shiifti godhe maaltu ta'a karbii irratti kan jiru sana jecha. In generally, increase in demand price, new price greater than old price and new quantity greater than old quantity. So kanaaf demand curve keenya increase gochuunsaa shift gochuunsaa maal fide price isheen duraa kuni price new yookaan immoo ishee haarawaa tanaa gadi akka ta'u taasise. Maaf isee kana immoo isa kana caala ol dabalaa deemti lakkoofsi gaafaas ol lakkoof. Kanaaf price new tun price equilibrium akka guddatu taasise. Inni biraa immoo akkasumas quantityin old fi quantity new gaafa waliin dorgomsiisnu quantity new quantity old akka caalu ta'e jecha. Kanaaf increase in demand price of new greater than price of old and quantity of the new greater than quantity of the old. So kana fakkaata jecha. Maal gochuun increase in demand dhiibbaa kana fida. Decrease in demand no maal fida? Decrease in demand price of the new less than price of old and quantity of the new less than quantity of the old. Isa kana suniin ilaallu. Amma immoo osoo demand curve keenya kanas ture suni asitti osoo immoo gad deebi'e yookaan asitti dura shift asitti godhee miti ammoo iddoo kana osoo inward shift godhee maal fa'a kan jedhu san jecha. Gaafa inward shift inni godhu price haaraa iddoo kanatti argan akkasumas quantity haaraa iddoo kanatti arganneera. So asirraa immoo wanti nuti hubannu quantityin dura holdii ture as ture miti amma immoo gaafa sababa quantity demanding keenya decrease ta'eef yookaan immoo shift inward taasiseef quantityin keenya maal ta'eera irra ta'eera duubatti jechaadha. Akkasumas pricing keenyas maal ta'edha ni irra ta'edha. Kanaaf walumaa galattu pricing inni duraa kun yookaan equilibrium pricing duraa kuni equilibrium price isa duraanii maal akka inni ta'u ta'e akka inni caalu ta'e jecha. Inni biraa immoo quantityin equilibrium duraanii yookaan inni oldii kuni isa haarawaa sababa decrease of demand ittiin dhufe kana akka caalu ta'e jecha. Walumaa galatti effect of change in demand on equilibrium kana fakkaatte jecha. Okay. Effect of change in supply on equilibrium. Dhiibbaan supply qofti osoo shift godhe dhiibbaa maaltu dhufaa karvii keenya irratti gaafa jennee ilaallu amma saasararra price equilibrium basing as quantity illee as jira. Kanaaf supply karviin keenya immoo kana demand karviin keenya ishee kana amma gaa kan nuti ilaallu dhiibbaa supply hin dhufu. Supply keenya kanas ture gaafa osoo outward shift ta'e maaltu ta'a kan jedhu jecha. Kanaaf supply keenya dabaleera. Supply keenya gaafa dabalu price haaraan asitti argame. Quantity haaraanis asitti argame. So increase in supply price of the new less than price of old and quantity of the new greater than quantity of the old. Amma gaa supply keenya yookaan quantity supply keenya dabaluuni price maal akka ta'u taasise? Price akka irratti taasise. Akkasumallee quantity supply keenya waan dabaleef quantity duraan dhiyeessu sunirra amma maal ta'a quantity haaraa'u ni caala jechuudha. Kana maaf andura oldin ishee kana inni lammaffaan kana ishee kana immoo ishee kana caala ishee kana miti so ragaa nu baachaa. Innis immoo price lammaffaan mulaala price equilibrium duraa maalidha ishee kana ture ishee lammaffaan garuu ishee kana so ishee kana immoo ishee kana caala ishee kana caala miti ishee qabaa kana jechaadha ishee tan ishee jidduu kana caala miti. Kanaaf increase in supply maal ta'a jechaadha price newni less than price old akka ta'u taasisa. Akkasumas quantity newni immoo quantity older akka caalu taasisa jechaadha. Okay. Decrease in supply no maal fida? Supply keenya decrease ta'uun immoo decrease ta'e jechuun duubatti deebi'aa jechaadha. Karaa kanatti decrease ta'eera. Kanaaf decrease gaafa inni ta'u price maal ta'a ni dabala. Price new price asitti argama. Kana booddee
quantitiin keenyallee asitti gad dhufee jechuudha. Kanaaf supplying yookaan quantity supplying irrachuun pricein akka dabaluuf sababa. Quantity supplying irratti jechuun wanti gabaaf dhiyaatu yookaan quantitiin gabaatti argamu maal ta'e xiqqaadha jechuudha. Kanaaf isa duraan barame irraa ni hir'ata jechuudha. Kanaaf price of the new greater than price of the old ta'a jechuudha. Maaf gaafa inward shift yookaan left shift gaaf godha jechuudha quantity supplying keenya. Kanaaf as keessatti price of the new greater than price of the old ta'a jechuudha. Inni biraa immoo quantity of the new less than quantity of the old ta'a. Kana jechuun dura quantitiin dhiyaachaa ture asitti dhiyaachaa ture. Amma garuu sababa supplying keenya decrease ta'ee fi quantity haaraan duubatti deebi'ee jechuudha. Maaf gaa supplying keenya waan irratti. Kanaaf old quantitiin kuni greater than new quantity akka ta'uuf sababa ta'a jechuudha. Okay. Effect of simultaneously changes in demand in the supply on equilibrium. Inni biraa immoo osoo akkaataa demand fi supplying yeroo wal fakkaatatti osoo shift godhanii yookaan ineritti yookaan outeritti jecha osoo shift godhanii maaltu uumamaa karvii keenya irratti kan jedhu wal ilaala konseptii kana jalatti jecha. Egaa karaa konseptii kanaatti osoo isin dabarsin dura erarii wayiitu uumame PDF kanarratti ishee tana jechaadha fi ishee tana naa laala. Isheen tuni kan ishee kanaati. Inni gamanaa kun immoo kan isa kanaati. Kana na hubadhaadha. Kana booddee barnoota keenyatti fufna. Okay. At point E, quantity supply equal to quantity demand. Okay. Amma nuti wanti nu jalqaba goonu equilibrium pointiin keenya kan jalqabaa kamiidha kan jedhu sana jechaadha. Kanaaf price equilibrium keenya as jirti. Kana booddee quantity equilibrium keenya immoo as jira. Haala kanaan join ol goon. Inni biraa immoo supply curve keenya. Supply curve keenya asiin downward, demand curve keenya asiin gabbu'a. Kanaaf demand curve downward, supply curve immoo upward. So amma quantity kana irratti yookaan immoo quantity equilibrium kanaa fi price equilibrium kanatti iddoo kanatti argamti. Miti equilibrium pointiin amma osoo proportional increase in supply and demand. Dhiibbaa akkamii kun bu'aa akkamii fidaan jedha. Demand fi supplying reetii wal fakkaataadhaan proportionally wal fakkaataadhaan osoo shift godhanii karvii keenya irratti effect akkamii fiduu increase osoo godhanii. Kanaaf reetii wal fakkaatan miti SS irraa gara SS1 shift godhe supply curve. Demand curve immoo DD irraa gara D1 shift godhe. Kana booddee ratioon asii supply curve ishee keelloo tanarraa bicaa tanarraa gara adiitti shift godhee fi reetiin inni bicaarraa gara adiitti shift godhee fi reetiin demanding keenya immoo ishee cuquliisaa kanarraa gara diimaa kanaatti ishee kanatti jecha ishee kanatti shift ittiin godhe wal qixa. Ratio wal fakkaataadhaan shift godhan jecha. Maaf asii agaasii fi asii agaasii wal qixa miti. Inoo ishee kana jecha qoosini agarsiisa. Supply curve keenya aga kana shift godhe. Demand curve keenyas aga kana shift godhe. Agartanii wanti asii aga kanaa siqee fi wanti asii aga kanaa siqee wal fakkaata miti. Wal fakkaataadha. Kanaaf supply curve fi demand curve keenya ratio wal fakkaataadhaan shift gaafa godhe maaltu uumama gaafa jettani pricing keenya as ture miti. Asuma ture kanarraa eessatti siqee jechaadha. Asitti butame. As ture asitti siqe. Quantity keenya immoo iddoo kana ture. Ammoo gaafa shift godhu isaan jarri lamaan ratio wal fakkaata shift gochuun isaanii quantity haaraan tokko immoo asitti akka uumamu ta'e jechaadha. Kanaaf iddoo kanatti equilibrium quantity equilibrium point haaraa arganne jechaadha. So sababa proportionally increase taaniif jarri lachuu haala wal fakkaatan increase waan taaniif rakkoon uumamu yookaan immoo jijjiirran uumamu maalidha jettani jijjiiramnu rakkoo miti dhiifama. Jijjiirran uumamu
Piraayisiin ikilooreemiin inni duraa fi piraayisiin inni haaraan maal ta'a? Wal qixa. Kinoo iddoo kana jirta akkuma dura isiniif ibsuu yaaletti jechaadha. Wal qixa. Piraayisii ikilooreemii niiwuu fi piraayisii ikilooreemii of the oldiin wal qixa. Inni biraammoo quantity ikilooreemii inni haaraan quantity ikilooreemii oldii maal ni caala. Kanaafi quantity ikilooreemii of the new greater than quantity ikilooreemii of the old. Ishee tana jechaadha. Ishee tana. Inni biraammoo gaafa increase in demand greater than increase in supply maal ta'aa karbii keenya irrattu. Gaafa reetiin dimaandiin keenya ittiin shiifti godhe amma sapilaayin keenya shiifti ittiin godhe caala yoo shiifti godhe karbii keenya irratti maal ta'u maal? Egaa amma immoo osoo dimaandi karbiin ikilooreemii poointii dha isheen kun ikilooreemii poointii oldii yookaan ishee beezidha. Kanaaf dimaandi karbiin keenya iddoo kanarraa iddoo kanatti shiifti osoo godhe iddoo kanatti shiifti osoo godhe ishee kana jechaadha. Ishee kanarratti osoo shiifti godhee waayin keenya immoo keelloo kanarraa gara adii kanaatti shiifti osoo godhe amma reetiin sapilaayin asii agaa iddoo kanaa deemee fi reetiin dimaandiin asii agaa kanaa deeme wal qixa miti. Maaf dimaandiin asii agaa inni deeme baay'ee fagaatee jechaadha. Garuu sapilaayin asii agaa asii kan inni siqe maalidha? Xiqqoodha. So gaafa dimaandiin keenya more than supply irra shiifti godhe ikilooreemii poointii keenya irratti maaltu uumama seetanii piraayisiin of the new tuni price of the older ni caalti. Akkasumas quantity of the new greater than quantity of the old. Quantity ikilooreemii of the older ni caalti jechaadha. So kan isa kanaa immoo eessatti argaman siniin jedha akkuma ture iddoo kana jirti kinoo. Price of the new greater than price of the old. Maaf ishee kana moo ishee kana caala ishee kana miti bakka. Inni biraa immoo quantity of the new greater than quantity of the old. Ishee kana immoo ishee kana caala ishee kana miti. Kanaaf quantity of the new greater than quantity of the new dha jechuudha. Okay. Inni biraa immoo exercise jira. Exercise kun what will happen to the equilibrium price and quantity on each of the following simultaneous change in demand and supply. Show your answer graphically. Egaa gaafiin kun immoo wantoota kana dura laalle kana equilibrium point irratti graafiin gaafa shifti godhe price irratti quantity irratti dhiibbaa akkamii akka inni fidu kana waliin laalle sana isi amma immoo gaafiiwwan kana dalagiiti haala saniin haala fakkeenya nama laalaa turre sana jecha haala saniin deebistii agarsiisi. Akkam dhiibbaa akkamitti ta'a pricein new price dhammoo old price tu caala kan jedhu sana adda baasii ibseedha. Kanaaf isa kaasu yoo feetanii akkamiin kaasuniif fakkaate dura price keessan horizontally karaa y axisiitiin quantity keessan immoo karaa x axisiitiin ni kaawwattu. Quantity demand illee quantity supply illee x axis irra keessu kana booddee price equilibrium tokko ni kaa'attanii inni biraa immoo quantity equilibrium biraa illee ni keessanii isa booddee erga kana keessanii booda price haarawaa fi price new isa dhufusan haala sanii fakkeenya akka kana dura sanii agarsiisan isarra dhaabbattanii hojjechuu ni dandeessu jechaadha. Maaf ani kaanicha agamitti akka inni hojjetamu siniif seera jechaadha. Maaf Oromoon akkuma mammaaku fardii biraan gaamalee hin waraanuu jedhama. Kanaaf isa kana hojjedhaadha. Yoo immoo deebisaa barbaaddan kinoo isa kanaadha. Argitan miti? Eeyyan. Ishee kana screenshot godhaati gaaffitti hojjechuu dandeessu jechaadha. Okay. Numerical example. Given market demand equal to quantity demand equal to 100 minus 2p and market supply equal to p equal 10 plus 1 over 2 quantity supply then equal quantity supply minus 20 plus 2p. Inni kun immoo isa kana keessatti kan jiru quantity demand keenya isa kana. Quantity supply nu kenname bifa priceetiin nu kennameera. Kanaaf isa bifa price nu kenname kana akkam gochuu qabdu seetanii p equal to 10 plus 1 over 2 quantity supply ishee jettu kana wal jala jijjiirtan. Kana jechuun quantity supply akkas dabarsitan p immoo akkas fiddan. Gaafa kana kun gaafa achi darbu minus ta'a. Kana jechuun 10
minus P minus 1/2 quantity supply equal to 10 minus P dhufa. Then kana booddee wanti isin gootanii isheentu 1/2 miti 1/2 over 1/2. Then 1/2 dhaan baddii. Okay. Erga isa akkas gootanii booddee quantity supply kubaatti hafti. Quantity supply 1/2 erga barreessanii quantity supply akkas taatee hafti. Kana booda 1/2 immoo gaafa reciprocally gaafa baastanii minus 20 P 20 P then minus 20 P osoo hin taane minus 20 plus P nuu kenna. Kanaaf asitti isheen tona plus godhaadhamaaf minus over minusiin plus waan nuu kennuuf jecha. Kanaaf quantity supply kee kana nuu ta'a jecha. Kana jechuun quantity supply equal to minus 20 plus P. Then haala kanaan ishee kanaaf inni jecha. Then calculate the market equivalent price and quantity. Ammamu wanti nuti barbaannu quantity fi equivalent quantity fi equivalent price barbaanna jecha. Isa immoo haala kanaan barbaanna. Okay, solution. Given market demand equal to 100 minus 2P and quantity supply equal to minus 20 plus P, 2P. Then calculate the market equivalent price and the quantity at equivalent quantity demand equal to quantity supply. Market equivalent keessatti quantity demand equal to quantity supply. Mitire akka dura laale sana jecha. Kanaaf quantity demand equal to quantity supply ergatee quantity demand maal 100 minus 2P. Quantity supply immoo minus 20 plus 2P. Then equal taasisna jecha quantity demand equal to quantity supply. Kana booda erga walqixa taasisnee booddee walqixa erga jenneen booda 2P tana gamas dabarsina 100 immoo gamas dabarsina. Kara bitaa kanatti jecha. Kana booda meeqa nu kenna 4P equal to 120. Then over 4 over 4. Then P equal to 30. P kun maal jecha price keenya. P nuti arganne kun maal price. Price equivalent keenya meeqa finne 30. Then price equivalent keenya 30 ergatee isaan quantity demand fi form fi quantity supply form kana keessa dhaqneet result quantity baay'ina quantity sanaa immoo arganna jecha. Then equivalent quantity immoo akkatti argan 100 minus 2P. P make 30. 2 times 30 equal to 60. Then 100 minus 60 equal to 40. Then amma immoo quantity supply keessa immoo gaafa naqnu quantity supply minus 22 plus 2P. Then P keenya make 30. Then 2 times 30 equal to 60. Then minus 20 plus 60 equal to 40. Kanaaf quantity equivalent keenya make 40. Price equivalent keenya immoo make jecha 30. Then gaafi nu gaafateef calculate the market equivalent price and quantity kan jedhu maal arganne jecha quantity equivalent keenya make 30 quantity equivalent keenya 40 price equivalent keenya immoo 30 jecha. Okay. Inni biraamu gaafii lammaffaa determine whether there is surplus or shortage at price equal to 25 and price equal to 35. Inni gaafii lammaffaan immoo osoo pricing keenya 25 ol guddate maaltu ta'a akkasumas pricing keenya osoo 35 ol guddate maaltu uumamaa jedha. Okay, isa kana immoo haala kamiin hojjanna isiniif fakkaate? Pricing keenya meeqa 25 jennee mitire 25 osoo gadi bu'ee jecha 30 kan ture sun 25 osoo gadi irratee then price 25 kana fudhanneeti form yookaan immoo equation quantity demand fi supply kan keessa galchina jecha. Kana booda quantity demand equal to 100 minus 2P dhamti. Then P immoo 25. Then 2 times 25 equal to 15. Then 100 minus 25 50 is 15. 50. Then amma immoo quantity supply kana keessa immoo prices gaafa naqne form goonu minus 20 plus 2P. Then minus 20 plus 2 times 25 equal to 50. Then minus 20 plus 50 equal to 30. Asin maaluma isiniif fakkaata
quantity demand meeqa ta'e 50 quantity supply meeqa 30 then quantity demand maal ta'e caala jira jedha quantity supply caala maaf quantity demand 50 quantity supply immoo meeqa ta'e 30 then maal ta'u jecha shortage this means shortage sababni isaa price 30 ture 25 irratti gadi bu'uun isaa akka supply quantity supply akka irratu sababate jecha quantity supply irratti garuu sababa price irratti demand quantity demand keenya immoo ni dabale kanaaf maal shortage tumame jecha okay gaafa immoo price keenya 35 tol guddatoo maal tumam okay then price 35 p 35 miti then quantity demand equal to 100 minus 2p iddoo p tan 35 galcha then 100 minus 2 times 35 equal to 30 then quantity supply keessa illee ammallee galchin minus 20 plus 2 times 35 equal to 15 then as keessatti immoo quantity demand keenya meeqa 30 quantity supply keenya meeqa 50 kanaaf quantity demand less than quantity supply as keessatti immoo wanti nu hubannu dura price 30 ture miti gaafa foormii jalqabasanii barbaan sababa price 35 tol guddateef jecha quantity demand keenya meeqatti gadi bu'e kan 40 ture 30tti gadi bu'e quantity supply keenya immoo sababa price 35 tol guddateef 40 kan ture kara meeqatti 50tti guddate jecha so asirraa wanti nu hubattani maal ta'e surplus dha maaf quantity supply keenya maal ta'e quantity demand keenya caala jira jecha kanaaf surplus tumame jennaan okay inni biraa immoo akkas jedha seera kan jirtu sun if demand increase to quantity demand what will happen to the equilibrium osoo quantity demand keenya immoo shift godhe yookaan increase ta'e foormii kanatti maaltu equilibrium itti ta'a jedha then isa kanallee ni hojjenna akkamitti hojjennoo jettan quantity demand keenya amma immoo kana fudhannaa jecha kun qixataa quantity supply saniin jennee ta'u then quantity demand 1 equal to quantity supply then 220 minus 2p equal to minus 20 plus 2p kana booddee ishee wal fakkaatu walitti fidaadha kana booda 4p equal to 240 then over 4 equilibrium price equal to 60 then price keenya meeqa arganne jecha 60 then price arganne 60 kana equation quantity demand keessa naqna jecha ishee kana keessa kana booda 220 minus 2 times p means 16 this one then 220 minus 120 equal to 100 then if quantity supply keessa immoo gaafana minus 20 plus 2p then p equal to 60 then minus 20 plus 2 times 60 equal to 100 then minus 20 plus 120 equal to 100 then as keessa ammallee wanti nu hubannu demanding keenya shift yookaan increase gochuunsaa maal fit akkuma dura graaf irratti isin agarsiisaa ture sarin jecha sababa demanding shift godhee fi price maal ta'e ni dabale kana jechuun price dura 30 ture sun 60 tti guddate inni biraamu quantity jalqaba 40 ture sun meeqa tti guddate quantity equilibrium keenya 100 tti guddate jechuudha isuma graaf irratti mul'achaa ture san asii dhufe jechuudha isuma dura graaf agarsiisaa ture kanaaf quantity keenya shift yookaan increase gochuu isaatiin quantity demand keenya shift yookaan increase gochuu isaatiin price of the new is greater than price of the old and quantity of the new greater than quantity of the old one kanaaf walumaa galatti konseptii kana deebinee arganne jechuudha so price of the new greater than price of the old and price quantity of the old of the new is greater than quantity of the old kana fakkaata jechuudha ifana fakkaate okay tolee barattoota barnoonni keenyaarra kana fakkaata waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.